Hi guys, akkam nagaa arraa wallpaper bareedaa kana amma bilbila irraa agartan kana akkamitti akka bilbila keessan irratti set godhachuu dandeessan isinitti agarsiisa. Viidiyoo like gochuun eegallaa. Okay, akkuma agartan wallpaper kiyya kana fakkaataa kanaan wallpaper kanneen kanarraa addatee wallpaper bareedaa live screen bilbila keessan godhachuudhaaf meetiin kana jalqaba hanga dhumaatti ilaalii viidiyoo like gochuun haa eegalluun isin jaa. Wanti gochuu qabdan salqamatti TikTok application keessan seenuu qabdanii TikTok application ni seentan. Okay, TikTok application erga seentanii malaka search kana irratti live wallpaper jettanii search godhuu qabdan. Okay, here live wallpaper jettanii search godhuu qabdan. Okay, wherever asirraa kan isinii bahan keessaa viidiyoo hedduu takkaa jira kan live wallpaperaaf isinii ta'u as keessaa kan jaalattan kan das isiniin jiru irratti godhachuu ni dandeessanii jechuudha. Erga akkalatti filattaniin booda okay, sogaa erga kanatti viidiyoo kan das isinii jee filachuu qabdan. Okay, meema okay, let's try this. Okay, video isiniif ta'u barbaadu qabdan. Okay, meema let's try tokko mi'a yaalu. Okay, kana yaalu mee kana gaa viidiyoo isiniif ta'u erga filattanii booda milikkata sheerii kana irratti ni juqaaftan qatiyyaa kana irratti ni juqaaftan. Erga juqaaftanii gaa akkanatti asitti harkamu set as wallpaper kan jiru kana irratti ni juqaaftan. Set as wallpaper irratti erga juqaaftanii booda download ta'uu eegala jechuudha. Viidiyichi download ta'uu eegala jechuudha. Okay, download ta'ee yeroo dhumu. Okay, download ta'ee yeroo dhumu akkanatti isiniif ba'a akka set irra godhataniif isin gaafata jechuudha. Okay, san booda set as wallpaper kan jiru kana irratti ni juqaaftanii jechuudha. Set as wallpaper erga juqaaftanii booda kallattumaa wallpaper set irratti jira. Here akkuma agartan wallpaper live irratti hattee qabna jechuudha. Lock screen irrattis ta'ee jira jechuudha. Okay, here daawwattoota kiyya akka jaalattan abdiin qabaa isinis akka fedhii keessanitti wallpaper tas isinin jee akka godhattan abdiin qabaa. Viidiyoo like gochuun dagatinaa yaada qabdan komentii jalatti barreessaa. Bye bye.